midandanga dabre waatin afna cabne jechenjanga dabre waatin afna cabne jechenjede ittiin ibsunna beyaane dani kullaache zamana finjaani guyyaa kudhame kaafidhamtoonni isaanii nama hidhame ciisurratti fincaanani akka Afrikaa kibbaa gaafa Mandeelaani dhageenye gocha kaasitti hojjetamnaani namna kaas godhan kun namuma akka isaanii kanaaf maal jettanii Wagara jabeenya isaanii atire kunu ta'ee gargaarsa keetini gariin hojiif dhaqee qabame hidhama gareen sargame achetta zabama qaamaaf sammuun nama dolbiidhaan miidhama dargaggoo fayyoota beektuta ulamaa hidhaan maal qaba yoo jiraatanii gama garii namoota irratti duuti murteeffama waan naaf himan keessaa waa xiqqoo isinii hima duuti murteeffama waan naaf himan keessaa waa xiqqoo isinii hima yaa gara jabeenya namaa dhagaa akka tajeessanii atire kunu ta'ee gargaarsa keetini ol nu qab yaa rabbii mootii duniyaatiin atire kunu ta'ee